kan dhageenyeef dubbisneerra. Shamarraniif dargaggoota gidduu kana hidhaadhaa hiikaman keessaa lama Haliimaa Abdii Mohammadiif Ifaa Gammachuuti. Lameenuu haasofsiisnee jirra. Haliimaa yookaan Biiftuun godinaa Baaleerraa yeroo qabamte umriin ishee 16 guunne waggoota 8 baatii 5 mana hidhaatti dabarsuu ishee dubbatti. Dhageenyu jaallanneetu haasofsiise. Kan hin qabaman 2002 dirree qabsoorraa. Ormiin koo 24. Waggaa meeqa hidhamte am? Waggaa 8 Achiitti qabamtee eessadha kan fidamte? Achii qabamee Makkalaayii. Yeroo Makkalaayii san baay'ee rakkisaa ture. Baay'ee waan himameen fixamne kan nurra ga'e. Seebichinis akkuma jirutti ta'ee bakka ciisinsallee yeroo namaan kennina turan. Lafarra yeroo nama ciisan. Kanaafuu baay'ee waan suukanneessaadha. Kutaan keessa ciistan xinnoodha? Eeyyeen. Nama tokko nama 10 qorachuun jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee cimaadha. Kanaafuu baay'ee ulfaataadha. Rukutaan isaanii baay'ee cima. Rukuttaa caalaa immoo harkaa fi miila nama hidhuun jira. Waan adda addaa namarratti raawwachuun jira. Harkaaf miila walitti moo? Harkaa fi miila see. Qorannoon kun guyyaa guyyaadha moo halkan? Guyyaa halkanis. Sa'aatiin qaban isaan. Guyyaa caalaa halkan fidatu. Achi keessa hammam turte? Ji'a lama booda karaa Qaallitti. Mana hidhaa Qaallitti? Eeyyee. Karaa Makkalaayii ganuu baasanii ji'a lama booda guyyaa 20 qofaaf kan mana murtiitti dhiyeessan. Isana booda maaltu sirratti murame? Ormi. Hidhaa umrii guutu? Eeyyee. Himannaa isaan sirratti banan maayinni mana murtii duratti? Himannaan isaan duratti baname aba'oo miseensuma aba'oo jedhu. Qormaata wanni namatti baay'atanis yeroo baay'ee Oromoo ta'uu nu rakkisan. Mootummaa yeroo hidhamne sana irratti namoota adda addaa irratti akka tarkaanfii fudhatan. Namoota nuti beeknu sana akka dabarsinee kennan waan adda addaa nama dirqisiisuun. Gocha suukanneessaa namarratti hojjechuun. Walumaa galatti baay'ee waan suukanneessaadha achi keessa ture. Ati hidhamtee akka jirtu maatiin kee dafanii baranii ega qabamtee booda? Waggaa 5 booda baran. Ati garuu mana hidhaa keessa teessee hin beekin hafanii laata jettee yaadda turte? Akkanaan jiru wallaaluu qofa osoo hin taane yoo dhufan hin galchan yeroo baay'ee. Nyaata faa'oo? Nyaanni isaanii yoo ta'u malee nyaata hin qaban. Firaashillee namaan kennan. Simmintoo warra ji'a laman ture. Ijoolleen dubaraas dubartoonnis ji'aanii dhiigitti dhufu jira. Waan itti gargaaramtan sinii kennu? Hin kennan. Yoo namni biroolee nuuf kennu nu harkaa fuudhu. Kanaafuu baay'ee ulfaataadha. Garuu yeroo itti qaanoftu nuti yeroon sun. Waa hundumaa kutattee waan itti galtee waan ta'eef natti dhufaa wayii natti dhufetti wanni natti dhagahame tokkollee hin jiru. Anaa fi obboleeyyan kootiif. Ani fi kootiif osoo natti dhufu akkasitti mana murtii deemee beeka. Bakka kan koo hundumaa osoo hin balleesse. Kanaafuu baay'ee ulfaataadha. Shamarran sibiratti hidhamanii ba'an jiru. Ati yeroo biraa haftee achi keessatti haftu maaltu sitti dhaga'ama ture Haliimaa? Waan tokkollee natti hin dhaga'amu. Ani haaluma qabsooti. Namni tokko yoo hidhame tokko ni baha. Tokko yoo du'e tokko waan ka'uuf haaluma qabsoo qabdu. Isaan bahuudhaaf baay'ee hin gammade. Afuu kootiif homaa natti hin dhaga'amne. Egaa namoonni baay'een akka jedhanitti ati warra mana hidhaa keessa jirurraa umriidhaan isee xinnoodhaa jedhu dhugumaa? Eeyyee. Jireenya koo keessaa waggaan 8 ijoollummaa kootti narraa citee hafee jettee waan gadditu qabdaa? Waan tokkollee hin jirtu. Kayyoodhaaf jeegaan bahee tokkotti hidhamuu qofa osoo hin jiru duutinuu jirti. Kanaafuu waan tokkollee hin gaddu. Gammachuu sanatti dhagahamu. Maqaa kanaaf jee hidhamuu kooti. Amma gaa dabareen si ga'ee attamitti sitti himan akka ati ba'uu dandeessu? Ganama yeroo sa'a 2 mayamanii nutti himanii ni baatu qofa nuun jedhan. Kaleessaa? Eeyyeen. Fira waan matte moo attamitti ni baate ree eeyu si fuudhe? Ijoolleen jiran. Ijoolleetti bilbileen ture. Isaaniitti na fuudhe. Mucuma ammatti bilbilti kan. Abbaaf haadha qabdaa Haliima? Abbaan kun jiru. Harmeen keenya nama guddaa weeti. Obboleessi koo dhufa malee harmeen kun dhufan. Fayyaan kee attam ture mana hidhaa sana keessatti? Waaqaaf sagalaatti fayyaan koo baay'ee gaariidha. Dhukkubsannis mana yaalaa waan nu fudhanneef kanuma beekee qabeen ol dhukkubsu. Jechuun nun ergani wal'aansaaf jechuu keeti? Eeyyeen nun eegatu. Carraa kanaan wanti jechuu barbaaddu yoo jiraate? Ani miila kootiin hin bahe malee lapheen koo guutuu manuma hidhaa jiru. Obboleeyyan koo baay'een mana hidhaa jiru. Baay'een isaanii. Qeeroon akkuma eegalteetti akka itti fuftuun jedha. Uummanni Oromoo tokkummaa eegale kan akka jabeessu.
Dargaggoo gidduu darbee gadhiifaman keessaa tokko Ifaa Gammachuu Lataati. Haalatti qabame akkas jechuun yaadata. Yoo midhamte Ifaa? Nooveembar gaafa 9 bara 2017. Egaa mana hidhaa garaagaraa keessa yoo xiqqaate mana hidhaa 7 ni ta'a kan keessa darbe. Dura magaalaa Adaamaatti anaaf gaazexeessaa Abdii Gadaa jedhama. Guyyaan sittime kana lamaan keenya bakka takkatti nu qabanii bakka nuti hin beekne nu geessan. Ija koo fi ija gaazexeessaa Abdii Gadaa ni hidhanii bakka isaa amma beekuu hin danda'an. Egas booda konkolaataan nu fe'anii konkolaataarraa gannu ciibsanii bakka nuti hin beekne nu geessan. Yeroo seennus yeroo baanus bakka kana hin argine jechuudha. Kanaafuu bakka kana hin beeknu ammallee amma har'aatti illee hin beeku bakka kana. Halkan jaa guyyaa jaa miidhaan achitti miidhame ammaatti sa'aatii kanallee yeroon si waliin haasa'u hedduu natti dhaga'ama. Maal kee? Lafa baay'ee qabbana ta'erra kan ciisnu. Achi nu tursiisanii egas booda immoo qorannaa garaagaraa eega nurratti gaggeessanii booda poolis dhaabaatti nu deebisanii achuma magaalaa Adaamaa. Adaamaarraa guyyaa 22 egaa achi nu tursiisanii booda ammas maayikalaawii nu geessanii maayikalaawii egaa akka namoota garaagaraarraa dhagaa turteetti kutaa garaagaraa qaba innumtiyyuu kutaa mana dukkanaa keessa ji'a 3 nu tursiisanii egas booda ammas kutaa Sharaateen jedhamu jira. Kutaa Sharaateen jedhamu kana keessas ji'a 3 na tursiisanii egas booda ammas achi nu baasanii Addis Ababa poolisii kan jedhamu jira. Addis Ababa poolisii keessas ji'a 2 nu tursiisanii akkasitti dararaa hedduu booda gara Qiliinxootti nu erganii kanneen kana yeroon sii himu kana akkasumatti miti kan keessa dabarre akka warqiin ibiddaan gubatee darbutti ibiddaan gubannee darbina jechaan sii ibsuun baay'eedatti ulfaata waan kana bakki kun mana dukkanaati manni sitti cufamaa fincaan hin baatu aduun argitu qilleensa hin argattu namni walirratti tuulamee walirra ciisa. Namni achi keessa jiru walumaa galatti guutuutti jechuu danda'ama. 100% ijoollee Oromoo fi ijoollee Amaaraa Walqaayitii fi Gondarirraa Bahardaarraa Walloorraa dhufanii diriirfachuun hin danda'amu teessee bulta. Reedii jechaan si ibsuu hin danda'u beektaa garmalee natti dhaga'ama yeroo waa akkanaa ta'u. Akkas keessa dabarree Qiliinxoo dhufnee jechuudha. Walumaa galatti manni hidhaa nuti keessa dabarru kuni biyya addunyaa irratti manni hidhaa akkasii yoo jiraate kaniin kitaaba irratti beeku manneen hidhaa Hitler qofa jechuudha. Manneen hidhaa Hitleriitiin ala addunyaa kanarra manneen hidhaa akkasii hin jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti bishaan dhugamu amma Qiliinxoo keessatti yoo fudhatte bishaan baay'ee ho'aa ta'e filoraayidiitiin kan guutame cirracha kan qabu bishaan nuti dhugnu bishaan akkasiiti. Namoonni baay'een kalee dhukkubsatu yeroo ammaa jechuudha. Dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamnee jirra jechuudha. Walumaa galatti nuti ammaa booda tarii namallee ta'uu baachuu dandeenya jechuun lubbuun illee ta'uu baachuu dandeenya hin beekamu. Maaliif dhaamaa hir'anneerra bakka baay'ee miidhamneerra wanta ta'eef garuu kanas ta'e sanas kaayyoo nuti baanee fi ilmaan Oromoo bakkaan ni ga'u jedhee namana. Himannaan sirratti dhiyaate maalidha Ifaa? Hedduudha kan isaan na himatan. Amma tokko sagalee qeerroo dabarsaa turte kan jedhudha. Inni kaan gaazexaa leelloo barreessaa turuu kooti. Gaazexaa leelloo afaan Oromootiin kan maxxanfamu torbaanitti yeroo tokko achirratti editeera ta'een hojjechaa ture. Kanuma fa'aa feesbuukiitiin kana gootee, imeeliitiin kana barreessitee, adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qunnamtee kan jedhuu fi kan kana fakkaatan. Ragaan irratti hin qabanii namoonni irratti dhufanii ragaa bahuuf dhufanii miseensota EPRDF fi hogganoota waajjira EPRDF kan ta'an kolfee qaraanii kifla katamaarraa jedhe. Kunis ragaa sadarkaati malee ragaa kallattii miti jechuudha. Hojiin kiyya ani irra guddaa guddina afaan Oromoo kan tattaafadha. Wallee garaagaraa artistoota Oromoo wajjin nan hojjedha. Wallee fi yeedaloo nan hojjedha. Ofiif illee yaalaan ture wallee qopheessuuf jechuudha. Weellisuuf? Eeyyee. Tarii interneetirraa argachuu dandeessa. Walleen ani hanga ta'e yaale tokko. Egaa isuma kanarraan ka'aniiti hidhata qabdaa kan jedhuun. Maal seete jaalanne jarri kun yerootti qabani yoo ati Oromoo taate adda bilisummaa Oromootiin si yakku. Yoo ati Amaara taate gimboo saawwatii jedhanii si yakku. Malee namni tokko yakka hojjeteef miti kan qabamu. Ijoollee seenaa Salamoonfaa jedhamanii wajjin hidhamtee jechuu ati. Yeroo sana ijoolleen biraa haftan warri galmee tokkorra jirtan meeqa turtan? Nama 3 turre. Amma nuti 3 keenya baaneerra. Ijoolleen Oromoo baay'een hafaniiru. Ijoolleen Gondorillee akkasumatti baay'een hafaniiru.
yoo baatan illee sagalee keenya nu dhageessisaa adaraa nuun jedhaniiru kunoo sagalee isaanii biyyi haa dhaga'u. Ammallee namoonni siyaasaan yakkamanii hidhaman kan ragaan irratti hin baamne mana hidhaa keessa jira jechuudha. Isaan kaanis immoo gara Zuwaayitti akkasuma gara Qaallittiitti bakkoota garaagaraatti fudhatamaniiru. Dhumarratti wanti ani jechuu barbaadu wanti amma nurra ga'e kun hangama kiyyaan waan inni itti gaddu hin qabu. Sababiin isaa Oromoof kana olillee yoo gatii kaffale wanti natti dhaga'amu hin jiru jechuudha. Lubbuun illee yoo ba'e daddabalee illee lubbuun ba'uu danda'a otoo ta'e saba kanaafatu ba'e maatii miti. Sabni Oromoo haala inni itti keessa jiraachaa ture waan beeknuuf jechuudha. Dargaggoo Ifaa Gammachuu deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Hedduu galatoomii carraa naa laatteef.